Mul'ata gochaan dhugoome. Mul'ata gochaan dhugoome dhaabbachuun agarsiisaa jira. Muummee keenyaaf Itoophiyaan wabii midhaan nyaataan akka of dandeessu taasisuun mul'ata isaa isa jalqabaa ture. Kanas akkuma waadaa seenetti gochaan dabaluun firaa falagaatti agarsiisee jira. Amma mul'anni isaa suni gochaatti hiikamuun Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya oomisha qamadiin sadarkaa jalqabaa irratti argamtu taatee jirti. Mul'anni tarsiimoon dabalame kuni maqaa biyya keenyaa jijjiiruun milkii guddaa gonfachiiseera. Hirkattummaarraa gara oomishtummaatti tarkaanfachuun Itoophiyaa badhaatuu birmadummaa hunda galeessaa mirkaneeffattee dhugoomsuuf imalli eegalamee milkiidhaan dabalamee itti fufee jira. Haaluma kanaan qamadiinis dachee Itoophiyaa mararraa akka cirracha lagaatti ol hammaaramaa akka jiru ilaalaa jirra. Hooggansa muummee keenyaan boqonnaa hiyyummaa cufnee misooma tulluu badhaadhinaatti ba'uun shakkii hin qabu. Milkaa'inni misooma Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru xiyyeeffannoo nageenyaaf kennamee irrattidha. Nageenyi waan hunda dursa. Yoo nageenyi jiraatee misoomsuuf carraa guddaan argama. Keessumatti misoomni bara kanaa milkii argatee jiru tarkaanfii mootummaan qaamolee uummata shororkeessan irratti fudhateenidha. Oromiyaa maratti shaniin uummata nagaa dhorkuun akka qonnaa isaaniitti illee hin bobbaaneef beelaaf dheebuun hiraarsaa turteetti. Shaniin Oromiyaa irratti jibbinsa qabdu agarsiisuun barataan, daldalaan, qonnaan bulaan akka nagaan bahee hin galle gochaa turte. Yeroo ammaa kana garuu olaantummaan seeraa fudhatamaa jiruun gariin barbadaa'uun kan dhimmi nageenyaa galeef yeroon harka kennachuu irratti argama. Kanneen harka kennachaa jiran hiraara uummata Oromoo arguun gaabbii guddaa keessa seenanii argamu. Amma dhimmi nageenyaa akka itti fufuu fi harcaatuun shanii bosonatti haftee nagaan akka galaniif tattaaffii jabduu taasisaa jiru. Yeroo ammaa kana misoomni Itoophiyaas ta'ee Oromiyaa daraan akka itti fufuu fi badhaadhina biyyaa ol kaasuun akka addunyaaf mul'isan waadaa garaa jiraachuus dhagahameera. Thank you.